ilaa ani xiqqoo waan tani gaaffii qabutu ustaas. Waa tokkicha gaafan jedhu amma rabbiin kuni akkani gizee baay'ee dhadhaga'utti nama miti dhiira miti durba miti hin argamu jettu mitire quraan isa keeda. Waaqayyo sulumayyuu hin argamu akka macaafaattis akka quraanaattis. Hayyee ammaan gaafa hin argamne kana ergamoota rabbii kuni rabbii kana arguu hin danda'u. Arguu hin danda'an namni tokko isa arguudhaan danda'u. Dhaga'uummoo hin danda'u sagaleedhaan kan itti haasa'u qaba jechuu godhe. Sagaleedhaan itti haasa'a jechuudha malee arguu hin danda'amu. Bitta sagalee irraa itti haasa'amu jira quraanarra. Jira. Hayyee wanta quraanarra jiru kana sagaleedhaan itti haasa'amanii namni harge yookiin kanatu jira wanta quraanarra jiru kana rabbiin itti haasa'e yookiin rabbii arganii walii galteedhaan barreeffame jira. Namni rabbiin argee hin jiru jechaadha. Arguullee hin danda'an arganiillee jiraachuu hin danda'ani. Garuu sagaleedhaan itti haasa'e hundattuu ergamoota kamittuu. Allaan sagaleedhaan haasa'a jedhu kuno waaqa uummata amanullee sagalee maanni wanti kun naagaru hin jiru kuno yeroo akkas ta'utti jechuun akka macaafaattis Ximootos tokkoffaa boqonnaa jaa lakkoofsa 16 waaqayyo eenyullee hin agarree arguus hin danda'u argees jiraachuu hin danda'u jedha. Siigalee inni ifa keessa jiraata tokkollee isa arguu hin danda'u jedha. Quraana keessattis Rabbiin subhaanahu wa ta'ala laa tudrikul absaar wa huwa yudrikul absaar jedha boqonnaa ja'affaa keessatti. Allah nam tokko arguudhaa hin danda'u inni garuu waa hundayyuu arguu danda'a jedha. Kanaafuu Allah namni ijaan arguudhaa hin danda'u waaqa. Namni ijaan isaa arguu danda'u hin jiru. Garuu inni arguu danda'a waa hundayyuu. Hayyee ustaas amma waan gaaffii isinirraa qaba. Amma Allaanii kan gooftaa Yesuusitti ani hin amanna yookiin illee gochuu danda'a hin godhaa jennu du'aa kaasee yaani akkuma wangeela keenyarra jirutti yookiin immoo Alaazaariin illee du'aa guyyaa 3 kaasee gochaadhaan argineeti. Allaan maal godhe ma fakkeenya? Fakkeenyaani Allah gabbuusii haasa'u kootuu hin ta'ini maalirraan argameetti amaname jechuudha. Kun gaaffiidha. Mirti yeroo ustaasinitti illee akka hin buune. Gaaffiidha rakkoon hin jiru. No. Amma fakkeenya quraanumarraa dubbistanii itti amantammoo yaakiin wanta gochaan inni godhetu jiru. Banagaraachin laa'e waanuma kamiyyuu namni quraanarraa yookiin macaafarraa dubbisee amana malee sanaan alatti wanti amanuu danda'u hin jiru. Fakkeenyaaf Yesuusumaatti du'aa kaase jettu kanallee macaafarraa dubbifte malee namni fidee ijaan sitti agarsiise tokko hin jiru. Namni kamuu gaafa waa amanu dubbisee yookaan bara sanatti yoo jiraate bara ergamoonni itti manirraati waa dhageeti kan inni amanu waaqatti malee namni arge tokko hin jiru. Tole isin Allah akkamittiin amantanii Allahan jiraachuusaa jennaan inni jalqabaa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ergamaa ta'anii filataman ergamaa isaaniitu kan du'ee kaasu kan ajjeesu akkasumallee amma immoo kan waa hundayyuu uume Allah ta'uusaa barsiisani. Kabira ayatoota isaa keessaa jechuun samii fi dachii eenyutu uume? Aduu fi ji'a kana eenyutu uume? Jennee uteenye xiinxallu wanti uume tokko malee akka hin jirre nutti uumama akka namaatti akka nam tokko xiinxala namaatti jechuudha. Quraanaaf macaafa malee jechuudha. Quraanaaf macaafa malee teenyee akkasumatti waanuma loojikii nama wajjiniin deemu yeroo xiinxallu samii fi dachii kan uume uumaa wayii qabaachuu qaba. Aduu kana kan uume uumaa wayiitu jiraachuudhaa qaba. Sigalee waa hundayyuu kan uume uumaa wayiitu jira humna wayii jira kam akka ta'e eenyullee wallaalullee. So erga waa uumaa tokko jira ta'e uumaan sun eenyu jechuun moo gaaffii gaafa nutti uume jedhu uumaan sun moo eenyu akka ta'e ergamoonni nutti himani jechuudha. Fakkeenyaaf ergamaa Rabbi sallallahu alaihi wasallam boqonnaa 30 keessatti maal jedhani? Allahu khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwaa jedhani. Allahni isiniin bishaan dadhabaarraa waan dadhabaarraa isin argamsiisee jedhe. Waan dadhabaarraa argamtanii kaatanii immoo jabaa dargaggeessa isin godhe ijoollee taatanii guddattanii jabaa dargaggeessa taatanii jedhe. Erga jabaattanii booddee immoo deebisee jaarsumallee isin godhee jedhe. Erga jaarsumtanii booddeellee du'ee isin ajjeesaa jedha. Erga isin jaarsumtanii booddeellee isin ajjeesaa jedha. Ajjeese immoo isin kaasadhe Rabbiin Quraana keessatti dubbate. Tole ishi ammas waa'ee uumaa kanaa nuti qubaatti eenyutu uumeree kana jechaadhaa dubbataa turre Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boqonnaa 7ffaa keessattis nutti himan boqonnaa 10 lakkoofsa 5 irrattis maal jedhani inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal ard Allahin rabbiin keessan
Waaqni keessan Allahan isa samii fi dachii waan gidduu sana jiru guyyaa 6 keessatti uumedha jedhanii nutti himani. Inni jalqabaa uumaa ta'uu isaati kan nuti ammannu. Kabiraadha du'ee kan kaasus isa qofadha. Du'ee kan kaasus isa qofa. Quraana keessatti boqonnaa 2ffaa lakkoofsa 261 abeet. Maal du'ee kan kaasu yeroo ittan? Nama hundayyuu namas bineensas waa hunda ajjeese kakaasu Rabbi subhaanahu wa ta'aalaati. Allahadha. Alaazar akkamittiin kaase amma Iyesuus Kiristoos kan tamannu akkamittiin kaasere Allah bichaa kaasuu danda'a miti fakkeenya quraanarraa kan jiru akkamittiin kaase. Akkamitti kaase Yesuus Kiristoos fedha Waaqayyootiin kaase Waaqayyo kadhatee kaase kophaa isaan qabne Yesuus Kiristoos kaasuu hin danda'u. Ka kaase Waaqayyoon kadhateetu. Wangeela irratti illee yoo taate Quraana irratti illee. Quraana boqonnaa 3 lakkoofsa 45 irratti fedha Rabbiitiin dhoqqee irraati shimbirroo isinii tolcha simbirroon sun fedha Rabbiitiin ni balaliitii jedhe. Lammaffaa du'aallee fedha Rabbiitiin nan kaasaa jedhe fedha Rabbiitiin. Jaamaallee fedha Rabbiitiin nan ifa nan godhe jasaayee jedhe ni fayyisaa jedhe. Sigalee lamxaawaa madaa qabullee fuulaa fi qaamarraa fedha Rabbiitiin nan fayyisadhe fedha Rabbiitiin malee akka gochuu hin dandeenyu nutti hime Quraana keessatti. Wangeela keessattis Yesuus Kiristoos Alaazaarin gaafa kaasu Yohaannis Wangeel boqonnaa 11 lakkoofsa 41 amma 42 yoo laalle Alaazaarin kaasuudhaa gaafa jedhu banagaraachila Yesuus Kiristoos maal jedhe gaafuma jarri iyyuu isa waamaniini lakki inni hin rafe malee hin duune jedheeni bara Yesuus Kiristoos. Hin rafe malee hin duune namni Yesuus Kiristoos hin kijiba jedhu hin jiru. Hin rafe malee hin duune jedhe. Otoo amma wal falmii ta'eeti Yesuus Kiristoos hin rafe malee hin duune jedhee jira. Kanaafuu hin rafe malee hin duune Abdalla Sootinaggis jedhee falmuu nan danda'a jechuudha. Sanaadhiis nu meesiniif akka walii gala ibsinutti. Alaazaar du'e isa waamanii dhaqee jennaan gaafa achi ga'ee jedhu bakka awwaalchisaa Yesuus Kiristoos dhaabbatee maal jedhe otoo Alaazaariin hin waamin otoo wannan jedheen harka isaa ol fuudhee Waaqayyo kadhachuu jalqabe. Isa galateeffachuu jalqabe. Yaa abbaa kiyya waan na dhageesseef galatoome. Yeroo hundallee sin galateeffadhaa. Wanni kana sagalee kiyya ol fuudhee dubbadhuuf garuu warri na duuba dhaabbatan yookiin na bira jiran kun akka ati na ergite haa beekaniif maleeyyuu jedheen. Eenyu Waaqayyo? Yesuustu Waaqayyoon akkas jedha. Yesuus Waaqayyo isa kamiin akkeedhe fakkeenya? Waaqayyo isa Yesuus Kiristoosin ergee fi Waaqayyo isa kan saatiitiin jedheen. Yesuus Kiristoos yaa Waaqayyo akka qabuun beekta wangeela keessatti. Waaqayyo isa sanaan maal jedhe yaa abbaa kee waan na dhageesseef galatoome jedheen. Yohaannis Wangeel boqonnaa 20 lakkoofsa 17 irratti durbee Maariyaam Magdalaawiidhaan Yesuus Kiristoos na hin qabin narraa deeme ani gara abbaa koof gara abbaa keessanii gara Waaqayyo koof gara Waaqayyo keessatti ol nan baadhe Yesuus Kiristoos. Waaqayyo koof Waaqayyo keessan jedhe. Waaqayyo keessan hin jenne Waaqayyo koo jedhe Yesuus Kiristoos Waaqayyo akka qabu dubbate. Maarqos Wangeel irrattis maal jedhe Israa'el dhagaye Waaqayyo keenya Waaqayyo tokkicha jedhe Yesuus Kiristoos. Waaqayyo keessan hin jenneen Waaqayyo keenya Waaqayyo tokkichadha jedhee barsiisanii ture jechuudha Israa'elotaan. Kanaaf Yesuus Kiristoos Waaqa ni qaba. Quraana keessattis akkasuma boqonnaa 3 lakkoofsa 52 irratti maal jedha? Inna Allahin jedhe Yesuus Kiristoos Rabbii wa Rabbakum Waaqa koof Waaqa keessanidha jedhe. Allahan kan jedhamu sun Waaqa koof Waaqa keessanii fa'buduu isa qofaaf sagadaa jedheen. Haadhaa kun siraatul mustaqim karaa qajeelaadha jedheen. Wa Allah tokkichaaf Waaqa koof Waaqa keessanii sagaduun isaaf sagaduun karaa tokkicha qajeelaan isa kana qofa jedhee barsiisaa ture jechuu Yesuus Kiristoos. Waaqa inni kadhate sun Allaadha jechuudha. Akka Quraanaatti Allaadha kan inni kadhatu akka macaafaatti isa malee kan biraa hin jiru yoo jira jedhame Waaqni biraa ilaaluu dandeenya garuu Waaqa qabaate Waaqa kan inni kadhataa ture beekamaadha Yesuus Kiristoos. Gaafa ajjeesuuf deeman illee Waaqa sana kadhataadhaa ture. Ibroota boqonnaa 5 lakkoofsa 7 irratti yoo kasii danda'amu taate xoofoon kun narraa darbu jedhee imimmaan isaa buusee Yesuus Kiristoos sagalee isaa ol qabee boo'eeti kadhataadhaa ture jechuudha. Waaqayyoon. Amma fakkeenyaa ustaas isinii garbicha rabbiitii jettu mitiire inni immoo abbaa koo jedhe isinii gadee kana bareeda abbaa koo jedha inni abbaa koo jedha isin immoo garbichaa jettu afaan isaarraa dhageenye malee kana abbaa koo jedhina abbaa koo jedhe. Wangeela keessatti gabrichadha Yesuus Kiristoos nagarre moo? Wangeela keessattis gabricha Waaqayyooti Yesuus Kiristoos. Isaayyaas boqonnaa 53 lakkoofsa 1 irratti garbicha koo jedhee waaman Yesuus Kiristoos. Maatiyus Wangeela irratti illee 12:8 irratti garbicha koo my servant jedhaani Yesuus Kiristoosin. Garbichadha Yesuus Kiristoosis si galee garbicha eenyu garbicha Waaqayyooti. Garbicha Waaqayyoo jechuun garbicha isa gurraacha kan halkanii guyyaa tumanii namoonni wanti jedhan miti. Saakaakayyuun qofa akaakayyuun keessaan reebanii wanti jedhan miti. Garbicha koo jechuun akka barbaadetti kan na hojjetu jechuudha.
Abbaan manaa kee garbittii koo siin jedhe isa alaasii bitee si garafe jechuu osoo hin taane kan kabaja qabdu mana keessatti kan isaaf ajajamtu waan inni jedhu hunda gootuuf jechuudha garbittii isaa jechuun. Garbicha koo yoo jetteen abbaa manaa keetiin kan alaa bittee fiddee mana keessatti hojjechiifattu osoo hin taane waan ati jettu hunda kan sii godhu ishii sii jedhu hunda jechuudha. Ajaja kee kan guutu hundumatu garbicha jedhama. Kanaaf garbicha rabbiiti nuti jennuun rabbi ajaja garbicha waan jedhameefu waan nama gooftaa isaatii ajajamuuf garbicha jedhamaayyuu. Garbichuma duruu kan jedhamu bitatee kan galu gooftaan tokko garbicha bitee kan galu garbichi sun waan isa ajajamuuf garbicha jedhame ajaja gooftaa isa malee gochuu waan hin dandeenyeef. Kanaaf nuti garbicha jedhamne ajaja gooftaa keenya malee gochuu waan hin dandeenyeef jechuudha. Malee hiika biraan qabu. Walii galee. Yani kanatu gaaffii ni ta'a yeroo baay'ee. Gaaffii biraallee jiraate gaafachuu dandeessa. Gaaffii biraa hin qabu kun nama illee qaba sanillee na deebisuuf galatoma. Ayyee galatarraafi. Kanumaafuu karaa dhugaa tokkicha Waaqayyo Yesuus Kiristoos sagadaa fi kadhataa turetti akka dhufu tasuma waamicha kiyya si dhiyeessa waliin jannata akka gallu jechuudha. Ustaaz isin ammayyuu isaa ergamaadha hin jedhina ilmadha malee ergamaatti walii galaan jiru. Kiyyoon illee gaaffii isin gaafachaa turte malee ragaa waa tokko isin hin baasisne maaliif? Ragaa malee kamitti Ragaa baasuu danda'a ragaa malee gaaffii gaafata. Hawwi. Ragaa kam si baasu? Ragaa isin baastu. Ani daqiiqaa shanii bizii ta'an jira malee. Hawwi na dhaggeeffadhu. Ni baasa rakkoon hin jiru hawwa rakkoon tokko hin jiru. Garbaade na gaafadhu. Ustaz silaa uummati keenya kan inni waliin hubanne tokko jira. Namni mukattuu haa sagadu. Kan naataa jedhe mukattuu haa sagadu. Garuu dhugaa wangeelarra jiru yookiin quraanarra jiru yoo dubbatanii normaaliidha. Kanan jedhu amma uummata kana dura teessanillee fiillafiitiitti yoo hin fidi jedhallee kan isin fiduu qabdanii sobdanii natti hin dubbanne isin galee kanuma quraana keessanirra jiru yookiin wangeela kiyyarra jiru natti mooltan. Ani qixa kanatti nama kamillee nan hubadha. Amma hawwini meeree ragaanii jette. Ragaa mannaan baasi jedhee qixxan sin gaafachaa ole kanarra naa baasuu dandeessu jechuudha. Kun wal karakkaruu hin gaafatu. Mee akka isheen gammadduuf ragaa amma dubbadhe baasee agarsiisuun hundasaa? Ilaa kun dhugaadha laa kun mtuu dhugaadha sinii galee kun baasuu minamani hin gaafatu kun ani ilaa amma amantiin kiyya kiristaana garuu amantiin kiyya kiristaana jedhee namni tokko hin sobee maani minamin jechuu hin gaafatu. Amane anatutti amane yoo hin amanne anatu dhiisee jechuudha. Galatoome dhugaa keeti. As nama amma kana fuuldura taa'ameen kijibamu. Fakkeenyaaf wanti na gaafatte keessaa Yesuus Kiristoos garbicha ta'uu isaati kan na gaafatte mee ragaa haa kennuufi. Ragaa haa kennuufi. Isaayyaas raajichaa. Isaayyaas raajichaa kun argaa jirtu Isaayyaas raajichaa boqonnaa 53 irra kun boqonnaa 53 yeroo gubuudhaaf malee rakkoon hin jiru. Sorry 42 jechuun kiyya dhifama 42 lakkoofsa tokko irraati kuno argaa jirtu taate bakka isaa si deemsee jira. Waaqayyo itti fufee kunoo garbichi koo inni ani ol qabadhu inni ani fu'adhe inni ani jaalladhu isa kana jedheen. Ani hafuura koo isaaf kenneera. Inni firdii qajeelaa saba lafaa irratti hin baasaa jedhe. Mee garbichi Waaqayyo jedhu kun Yesuus Kiristoos malitti firdii lafa irratti baasa jedhe namni amanu jira Yesuus mitire. Garbicha koo jenneen Waaqayyo kunoo garbichi koo jedhe haase. Nan kijibe? Hin kijibne. Garbicha koo jedhe. Lakki Yesuus malitti firdii qajeelaa lafa irratti kan hojjetu hin jiroodhaan immoo nutti hima hin jiru Yesuus garbichi koo firdii qajeelaa lafa irratti kan faradu kan hafuura koo kenneef jedhee Waaqayyo dubbatu jechuudha. Kabiraa Yesuus Kiristoos kan isheetti amma siin jedhe suni Yesuus Kiristoos Waaqayyo akka qabudha. Akka inni isaaf kadhataa ture faati. Sana sitti agarsiisee amma akka Waaqayyo qabu sitti agarsiisu dura. Kunoo maal jedhe Yesuus maal jedhe yemmus jedha Yohaannis Wangeel boqonnaa 20 lakkoofsa 16 kaasee 17tti dubbisa. Yemmus Yesuus Maariyaam isheedhaan jedhe. Isheen immoo gara isaatti garagaltee afaan Ibraayistiin Rabbuuni ittiin jette. Kana jechuun barsiisaa jechuudha. Yesuus immoo ana hin qabin ani amma iyyuu gara abbaatti ol hin baane gara obboloota koo dhaqi. Ani gara abbaa kootii fi abbaa keessanitti. Gara Waaqayyo kootii fi Waaqayyo keessanitti ol nan ba'a jedhee gara Waaqayyo kootiif hin jedhu kun kan jedhe Yesuus bar.
gara waaqayyo kootii fi waaqayyo keessan jedhe. Kanaafuu Yesuus Kiristoos waaqayyo qaba jechuudha. Waaqayyo qaba. Ustaas amma xiqqoo asii gaafadha. Amma fakkeenyaaf ani abbaa keessaa abbaan immoo na keessaa jira. Inni immoo maali? Abbaa sadii. Inni samma maali inni jennaani abbaan sana keessaanis abbaa keessadha jechuun aniif abbaan wanni nuti jennu wanni nuti goonu tokkumadha jechuudha. Yaanni keenya lamaanuu Kiyyuu dhiifama laakii gaafficha akkas miti. Gaafficha akkas miti. Gaaffii warra kiristaanaa gaafachuu maltuu warra musliimaa gaafattatu hin taane ati kiyyuu. Gaaffii gaafattu sana gaaffii sanatti yaaddee gaafachuu qabda si galee ustaazii faa kana keessa wanta beekan hin qaban. No yeroo sin jedhu gaaffii fakkeenyaaf waa'ee kiristaanummaa gaafachuu barbaadde kiristaanummaa fi waa'ee amantii baruu barbaadda taanaan ati kiristaana bakka buutee dubbachuu qabda si galee. Hawa dhaggeeffadhu. Abbaan na keessa abbaan immoo na keessa gaafa jiru. No gaafatinka. Qoona dhaggeeffadhu. Isaan ni garbicha waa'ee abbaan isa keessaa fi na Hawe waan tokko dhaggeeffadhu haarii naasa'inni lubbuu dhaggeeffadhu. Mana walii haa kabajnuti waan sitti hima. Waan barbaade na gaafachuu mirga qabda atis waan barbaade na gaafachuu mirga qabda. Garuu ati ishee qoxaaxaruu hin dandeessu. Maaliif kana gaafatta? Maaliif akkas godhachuu hin dandeessu? Akkasumatti ustaaz dhaggeeffadha amma fakkeenyaaf amantii kiristaanaa otoo gadi hin buusin amantii musliimaa otoo gadi hin buusin gaaffii hin gallee fi gaafachuun dirqama beekumsadhas. Garuu amma fakkeenyaaf abbaan ana keessaa animmoo isa keessa kan jedhu sirrii madha. Anus hin deebisadha. Kana Iyyesuustu jedhee kana akkamitti ilaaltan jechaa jirti isheen? Ragaa fida ishiisin. Isheen bar maal jechaa jirti ragaa maali? Yoo jiraatte ragaa fida. Ragaa maali? Iyyesuus ani abbaa keessa abbaanis na keessa kan jedhee irratti dubbachuuf feetu taana ragaa fida. Ragaa malee callistanii naa seenaa maaliif amantii ragaa fida rakkoon tokko maaltu jira ragaan si fidaan yoomin ragaa malee haasee beekaa jiru. Naarin xiqqoo dhuma shoorsishi kunoo Yohaannis Wangeel boqonnaa 14 argaa jirtu taate kunoo boqonnaa 14 lakkoofsa 10 irratti maal jedha? Ani abbaa keessaa si galee an abbaa keessaa nama galchiinaa jennu jeeqina amma faasee inni kun garuu mi'uutu qabatee haa ta'u dhiifama. Ani abbaa keessaa abbaanis ana keessa akka jiru hin amantuuree jedheen. Abbaa isa ana keessa jiraatutu hojii isaa hojjeta malee dubbii ani isinitti dubbadhu hunduma ofii kootiin hin dubbadhu jedhe. Indoomu Yesuus Kiristoos asitti ergamaa ta'uu isaati kan inni dubbatu. Maal jedha? Abbaatu na keessa jira jechuun Waaqayyootu na keessa jira jechuudha. Fakkeenyaaf Waaqayyoo na keessa illee jira si keessa illee jira. Maal jedhe? Ani abbaa keessa abbaan isa ana keessa akka jiru hin amantuure abbaa isa ana keessa jirutu hojii isaa hojjeta. Ana miti kan hojjetudha Yesuus Kiristoos. Eenyutu hojjetare? Dubbii ani isinitti dubbadhu hunduma ofuma kooti hin dubbadhu jedhe. Isaan dubbadhu illee kan dubbatu eenyutu dubbata? Waaqayyo malee kan dubbatu dubbii dubbadhu illee ana miti. Gochaan godhu miti dubbiin dubbadhu illee Waaqayyootu akkan dubbadhu na keessaa dubbata malee ana miti jedhaa jira. Ana miti jedhe. Lakkii Waaqayyo abbaa keessa ta'uun isaa Yesuus Kiristoos abbaa godha jennaani lakkoofsa 20 irratti gadi buunee maal jedha beektanii? Maal jedha? Kun asitti kun akkana jedha. Gaafas ana abbaa koo keessa isin immoo ana keessa anis isin keessa akkan jiraadhu beekuuf jirtu jedheen. Eenyuun jedha barattoota isaatiin jedha Yesuus Kiristoos. Gaafas ana abbaa koo keessa Yesuus abbaa isaa keessa ta'a gaafsan. Isin immoo ana keessaa dheen. Tole barattoonni Yesuus keessa jiraachuun isaa Yesuus jechuudha barattoonni hawwii gaafadha dhiifama kana hawwii. Barattoonni Yesuus keessadha jechuun barattoonni sun Yesuus immoo barattoota jechuudha. Lakki akka jechoota taane amma gaaffichi kan isin galuu qabu. Kana kaala Yesuus Kiristoos ana abbaa keessa abbaan sana keessa jechuun Yesuus abbaadha abbaan immoo Yesuus jechuu akka hin taane akkuma kana barattoonnis Yesuus miti Yesuus barattoota miti gaafa inni ana abbaa keessadha isin immoo ana keessa jedheen anis isin keessa dheen barattootaan. Kanaafuu barattoonni Yesuus keessa jiru jechuun Waaqayyo keessa jiru jechuudha miti yookiin jarri Waaqayyo jechuudha miti yookiin jarri Yesuus jechuu miti. Yesuus barattoota jechuudha miti. Kanaafuu maaliif Waaqayyo na keessaanis Waaqayyo keessa jedhee Yesuus Kiristoos kan jennu asitti lakkoofsa 10 irratti Yesuus Kiristoos keessa taa'ee kan hojjetu Waaqayyo sana waan ta'eef dubbiin inni dubbatu illee Waaqayyo akka inni dubbatu isa taa'isa malee ofiisaa akka hin dubbanneef Yesuus Kiristoos Waaqayyo na keessadha jedhe. Si galee? Kanaafuu Waaqayyo isa keessa hin jiraanne namuu
qajeela haasa'uu hin danda'u. Waaqayyo isa keessa hin jiraanne namu hojii gaarii dalaguu hin danda'u. Waan ta'eef waaqayyo na keessaa jedheen abbaan ana keessaa. Anis abbaa keessa jedheen. Kuni wangeela gaadha malee quraanarra miti hawwiidha argaarte yookiin dhagaarte miti. Akka ani amantuu xiqqeessu jirutti fudhachuu dandeessa gin ani wanta wangeela kan keenyarra jiruniti akkamiin garbicha jettanii abbaa jedhee gaafadheen si galee amma hubattee tanatti fakkaata. Wanta barreeffamaan jirudha sababa ta'eef. Akkas. Waan hundumaa hubannaa wal gaafachuun bareedaadha. Abbaan Yesuusin akka caalu beekti laata isheen? Abbaan Yesuusin akka caalu agarsiisuu ni laata? Hawwi ergamaa namaas haa ta'u waan barbaades haa ta'u amanuun mirga keedha waan barbaadetti garuu wanta namni ragaa hojjetu sitti himu dubbatin si galee akka hin taanetti maaliif nama tokko yoo si ta'e amanii fudhadhu sokki yoo si hin taane kan keerraas quraanarra zimme dhimasatti. Ijoollee munaazara irratti hojjettan naaseenaa dhiifama guddaa hojjeniini dhiiroo jiraattan ijoollee munaazara irratti hojjettan. مع الصبر أحمد فاوجراتن نابر رسالة أستاذ قالتهم أنا قافي كوفيتيرا هو أسرت وأجر سيساني مالجر أستي كنو أما نندي ما جري يوسف كريستوس دبي سيمبرا نندو فاجرين أكن سنين جري لقي سنيتو أتونا جالة تتاتني وانن غرا أبا دكوف هنگم مدو ترتن أبان نجالو جري يوسف كريستوس كنا نمنتي لا تهوين هوا Wayye. Abbaan na caala jedha Yesuus Kiristoos. Abbaan akka Yesuusin caaluun beektaa? Abbaan na caala haa jedhu malee ani isa kamitti namanaas sadanuu tokkodha. Sadan isaanii tokkodha amma. Mee sadii tokko kan jedhu wangeelarra jira? Hin jiru kaa sadii tokko kan jedhu wangeelarra hin jiru. Yaa fuutee jetta. Sun waan namoonni jiru jedhanii afaan hin haasa'ane. Hinjiru ragaan sadanu tokko ka jedhu hinjiru. Sadanu tokko ka jedhu hinjiru. Sadii tokko ta'uu immoo hin danda'u maaliif jennaani abbaani Yesuusiif maal kenna jireenya faa kennaafi Yesuusiif aangoo faa kenna abbaani. Yesuus garuu takka abbaadhaaf aangoo kennee hin beeku. Takka abbaadhaaf jireenya kennee hin beeku. Takka waan abbaan hojjetu Yesuusitti himee hin beeku. Yesuusitti garuu abbaan ni hima. Waan inni hojjetu itti hima. Waan inni godhu itti hima. Aangoo kennaafi abbaani. Akkamitti tokko ta'a kan kennuuf kan fudhatu. Deebiseellee aangoo isaallee hin gashe Yesuus Kiristoos. Qorontos tokkoffaarra baasee yoo si garsiise Qorontos tokkoffaa boqonnaa 15 lakkoofsa 24 irraa kaasee yoo dubbise akkana jedha. Na waliin jirta hawwii siifin dubbisaa jira waan ta'eef jechuudha. Mana kana guddisaa meejoo akkamitti guddata isa? Hawwiin jirtaa? Nan jira amma asitti gaaffii si gaafadha dubbisee keeni naa deebisa sirrii dhaggeeffadhu. Kiristoos immoo jedha lakkoofsa 24 irratti gooftummaa hundumaa aboo hundumaa humna hundumaas golgoleessee mooticha deebisee waaqayyo abbaatti erga kenne booddee humni hin ta'a jedha. Yesuus waaqa erga ta'eeti maaliif deebisee humna hundumaa aangoo hundumaa deebisee kenna abbaatti waaqa erga ta'e. Faraan kontekstiin kun waa'ee maalii dubbachaa jira? Al tokko obsi xumureen kaashee faana manni seera qaban fakkaata dhiifama. Deebisee na gaafatta barbaadennaan ishee faana xumuree qabu. Hawa. Nama hin beekne wajjin haasa. Si faana haasaa rakkoon hin jiru. Absal tokko ishee kana xumureetiin ati inni beektu nutti himta rakkoon hin jiru. Amma si dhaggeeffatu jarris. Hawwee. Hawwee. Maaliif erga waaqayyoo ta'eeti Yesuus Kiristoos gooftummaas aaboos hundumaa mootummaa hunda deebisee maa galcha? Maaliif deebisa abbaatti? Eenyuuf galche? Yesuustu deebisee kenna abbaatti aangoo hundumaa gooftummaa hundumaa hunda deebisee kenna waaqayyoo abbaatti. Kunoo Kiristoos immoo gooftummaa hundumaa aaboo hundumaa humna hundumaas golgoleessee mootummichatti deebisee waaqayyoo abbaatti erga kenne booddee humni hin ta'a jedha. Waaqayyoo abbaatti waa hunda deebisee galcha. Ofii garuu harka duwwaatti hafa jechuudha. Kana qofa miti Yesuus Kiristoos deebi'ee luka waaqayyoo Macaafa qulqulluu irraa kan jedhu. Macaafa qulqulluuti. Kana qofa miti deebi'ee luka waaqayyoo jalallee galaa jedha.
lakkoofsa 28 irratti deebi'ee luka waaqayyoo jala galaa jedha. Uffata naa qopheessa egaa. Erga isaatiin ga'e. Maal jedha lakkoofsa 28 irratti wanti hundinuu ilma waaqayyoo jala yommuu galfamu ilmi immoo ofii isaati waaqayyo isa waan hundumaa miilla isaa jala galche jala hin galaa'edha. Yesus Kiristoos deebi'eetu waaqayyo luka isaa jala gala. Luka waaqayyoo jala gala Yesus Kiristoos deebi'ee. Waaqni akkamitti waaqayyo luka isaa jala gala yoo waaqayyo ta'e Yesus Kiristoos. Mee ameen qirqarsi gochaa haasa'e mee daqiiqaa 15 qaba. 15 miti 10 moo akkasiin qaba. Mee haasa'e mee waan ati jechuu deemtu deema. Kiristoos Yesus Kiristoos waaqatti amanta miti? Eeyyee. Tole erga waaqa ta'eeti gooftummaa hundumaa guyyaadhumaa maaliif deebisee kenna? Waa hundayyuu mootii hundumaa Yesus Kiristoos. Waa'ee maalii kennaa gadi bu'iitii gadirraa kaasee 21 irraa dubbisimee dura. Waa'ee maalii 21 irraa rakkoon tokko hin jiru. 21 irraa ishee kun akkas jedha. Du'uun karaa nama tokkoo akkuma dhufe warri du'an ka'uunis karaa nama tokkoo dhufeera. Harki isaa maal jedhaa hubachaa deemnaa faraan. Ayyee rakkoon hin jiru. Du'uun karaa nama tokkoo akkuma dhufee jedha. Duuti karaa nama tokkoo dhufee jedha. Karaa addaamii dhufee. Warri du'anis ka'uun isaanii karaa nama tokkoo dhufeeraa jedha. Karaa Kiristoos dhufee isheetti fuufi. Tole. Harki isaa addaamiin namoonni hundinuu akka du'an. Akkasumas immoo harki isaa Kiristoosiin namoonni hundinuu hin jiraachifamuu jedha. Amma maal jedhaara? Jalqabarra gannata keessa akka jiraataniif waan addaamiif waan uume garuu badii isaan hojjetasanii murtiin du'aa nurra murtaa'e. Waa'ee badii booddeetti deebine waan as jechaa jiru qofa naa eegamaa. Qoy faraan irra hin darbinu. Urgeeta akka irra darbu isa dabarreen kun asuma jira. Kun asuma jira. Hin dabarreen. Sababii addaamii sanaaf wanta abbooma sana cabsuu isaatiif namni hunduu akka duunu taane garuu sababii Kiristoosiitiif hin jenne maal jedhaara dubbisa harkisa addaamiin namni hundinuu akka du'an. Qoy lakkoofsa 21 du'uun karaa nam tokkoo. Abdullah, please, can you go there? Don't disturb me. It's okay. Go read Quran. Don't touch mobile. Okay. Lifam. Du'uun karaa nama tokkoo akkuma dhufee jedha. Du'uun karaa nama tokkoo dhufe moo hin dhufne? Ameen. Daddabi ka daqiiqaan qabu sitti meera. Hojiitti ba'uuf jedheeni. Haasaasiin deemuu danda'a garuu booddee. Du'uun karaa nama tokkoo akkuma dhufee du'aa ka'uunis karaa nama tokkoo dhufeera jedha. Kanaafuu duuti karaa nama tokkoo dhufe jechuun garuu isarraa dhaalle jechuudha miti. Garuu duuniin kan jedhamu kan karaa nama tokkoo dhufe karaa nama tokko duuniinti jedhamu karaa nama tokko argame jechaa jira. Fakkeenyaaf HIV'n karaa nama tokko argame jechuun nuti isarraa dhaalle HIV jechuudha miti. Garuu duuti kan jedhamu karaa nama tokkootiin dhufe jechaa jira. Tole ka'uunis karaa nama tokkoo dhufe hafeeraa jedha. Ka'uun kun kan dhufe karaa eenyuutiin? Rakkoon jiru akkuma Yesus kun asitti sii kaara barre 22 irratti hiikaa jira. Itti nu deebise malee. Okay. 22 irratti nu hiiki. Lakkoofsa 23 irratti homaan nuun jedhee kun hundinuu akka tarree isaaf qophaa'etti hin ta'a jedhe. Kiristoos. Qoy. Amma maal jedhaara? Kun hundinuu akka tarree isaaf qophaa'etti ta'a. Laali karaa addaamiin du'uunillee karaa Kiristoosiin jiraachuunillee tartiibuma isaatiin akka qophaa'etti hin ta'a jedhe. Kun hundinuu akka tarree isaa qophaa'een ta'a. Kun hundinuu karaa addaamiitiin du'uunillee karaa Kiristoosiin jiraachuunillee gizema yeruma isaa eeggate ta'an hin jedhaara. Intaa'ee rakkoon tokko Kiristoos jalqabatti. Okay. Kiristoos jalqabatti ka'ee jiraata akkuma ta'e warri kaan Kiristoos ta'anis yeroo inni deebi'ee dhufutti hin jiraachifamuu jedha. Sababii addaamii sanaatiin duuna yeroo Kiristoos dhufu sanitti immoo ni jiraachifamtanii nuun jedhaara. Kiristoos yeroo kami kan inni dhufu? Isa dhufee darbe moo saganaadha? Saganaa yeroo dhufuudha. Yeroo sagalee isaatiin. Guyyaadhumaa jechuudha. Yohaannis 5:23 akkuma ibsame sana. 11 ishee. Amma maal jedhere? Deebisee maal jedhe lakkoofsa 24 irratti? Dhiifama garuu ijoolleen wacaa jirti. Abshir wanni hin jedhinaa tole. Nan nuffina. Nageessaa mi ameen? Halo. Sagaleen kun jiru joo?
Halo. Amen. Oh, ni torki isaati bakkitti amma walii galuu fi wal gaafachuu qabna asitti ture. Yoo jiraatu ol naa deebisaani. Maaliif jennaan akka beekaa isa gochaa ture waan ta'eef dirqama gaafachuun barbaachisa. Issi ijoolleen dhiiraa galaa ijoolleen munaadaraa hojjetan please. Amma uffadhee dalagaaf ba'uufis waan ta'eef. Chaarjii godhame eerfoonii ko. Namni kayalla chaarjii dha godha. Lara godham. Ish. Abdallah, please don't disturb me, please Abdallah. I have work. Go there. Amen wal darbadha. Sari nagaan tura bakka ani gaaffii koraa xumure isaa. Wal tokko amen irraa dhaggeeffadhaa deemaa rakkoon hin jiru al tokko qo'anis ishee kana wanni jedhe isa wajjin hin xumure. Ishi. Amen. Silkiin irra seenee jiddumaan na darbees na fakkaata. Rakkoon tokko hin jiru abshir. Lakkoofsa 24 irra geenyeera. Miti? Lakkoofsa 20 sadii dubbifnee kaane. Kiristoos jalqabaa ka'ee jiraata. Afur irratti immoo Kiristoos immoo gooftummaa hundaa'edha. Gooftummaa hundumaa. Aboo hundumaa. Humna hundumaa golgoleessee mootummicha deebisee Waaqayyo Abbaatti erga kenne booddee dhumni hin ta'a jedha. Yesuus Kiristoos mootummaa hundumaa, gooftummaa hundumaa, humna hundumaa golgoleessee nutti kenna. Niitoorkii kiyya na qabaara. Niitoorkii kootu xiqqoo na qabaara. Maal jedhaara amma urgee kanatti? Maal ibsaara urgee kanatti duuti akka nama moo'ee duuti akka nama moo'ee sababbii addaamiif namni hundi akka du'u sababbii Kiristoosiif akka jiraachifamu erga dubbatee booda namni hundinuu akka du'u erga nu himee booda Kiristoos immoo jedha. Gooftummaa hunda yoo jedhu gooftummaa du'aa kana hunda abboo hunda humna hundas golgoleessee mootichatti deebisee Waaqayyo Abbaatti kennee sana booda dhumni ta'a jedha. Amma gaaffii koo asirratti kun hundinuu yeroo isaatti taa'ee Kiristoos immoo gooftummaa hunda kaballeessu kun maalidha? Du'aadha. Namni hundinuu tartiiba isaa eeggatee du'aa jedha. Kiristoosiin immoo jiraachifamaa jedha. Isa kana hunda golgoleessee hin kenna kan jedhu hin balleessa kan jedhu gooftummaa du'aa kana abboo du'aa kana hundaadha malee. Qoy rakkoon hin jiru. Gooftummaa isaa miti. Gooftummaa hundumaa aboo hundumaa aboo jechuun maali? Karaa maal jedheera gubbaatti karaa nama tokkootiin duuti gara biyya lafaa. Isa si gaafadhu sa'aatiin qabu sin jedhe si gaafadhu qofa deebis. Nama hundumarratti gooftummaa hundumaa jechuun maali? Gooftummaa hundumaa jechuun maali? Gooftummaa duuti namarra qabu hundumaa. Abboo inni namarra qabu hundumaa ni balleessa. Ni balleessan jedhu. Gooftummaa hundumaa jedha. Ishi itti fufi. Gooftummaan isa kamii? Gooftummaa du'aa kana sababbii addaamiif duunee tartiiba. Duuni gooftummaa qabaana. Duuni gooftummaa qabaa. Eeyyee nama hundamoo eeyyee hin duutaate namni hin duune hin jiru. Namni hin duune. Na du'uu koo miti. Gooftummaan du'a qaba. Duuti gooftummaa qabaa siin jedhe. Eeyyee nama bituu jechuudha bara gooftummaa jechuun nama sanii wanta sanii. Duunis gooftaadhaa jechuudha. Wanta sanaa gadi duunis gooftaadhaa jechuudha. Du'a laali gooftummaa jechuun maal jechuudha? Qaamni wal keessa waan fedhe haa ta'u maqaaf qofa barbaadan. Kiristoos immoo gooftummaa hundumaa kan jedhu gooftaa jechuun du'a jechuudha naan jette. Kanaafuu duuti gooftaa jedhama akka keessanitti. Gooftummaa du'aati. Gooftaadhaan jiru. Gooftummaa jechuun maarree gooftummaan yoo aboo qabaate miti. Akka nama baranneetti wanna taata. Situ jedhe gooftummaa jechuun du'aadhaa kan naan jedhe see. Gooftummaa du'aa kana balleessaadha bara urgee kanatti akkamitti akkasiin hin jenne sababa nama tokko inni kanasitti jechaa jiru gooftummaa hundumaa jedha. Gooftummaa hundumaa jechuun maali? Waa'ee maalii dubbataa argaraarraa? Waa'ee maalii dubbataa? San xumuree Kiristoos waan xumuree amma guyyaadhuma Dhaggeeffadhu. Maal jedha warri kaan Kiristoos ta'anis yeroo inni deebi'ee dhufutti hin jiraachifamu jedhee fulstooppii nuu godhe amma. Lakkoofsa 24 irratti immoo maal jedhe? Kiristoos immoo jedhe amma waa'ee Kiristoosiin dubbataa jira amma. Kiristoos immoo gooftummaa hundumaa jedhe. Gooftummaan hundi maali? Hunda jechaadha tokko qofa miti.
Tokko qofa miti hunda jechaa jira. Maali gooftummaan du'a ati du'a jechaa jirta. Du'a osoo hin taane gooftummaa hundumaa jechaa jira. Hundi maali gooftummaan? እሺ ሲጀመር ክርስቶስ ኢሞ yoo jedhu gooftummaa isaa akka hin taane ibsa asmarrattu jechuudha. Kiristoos immoo gooftummaa isaa jedha silaa ture. Osoo akka jettu Kiristoos immoo gooftummaa maqaa isaa dhee kana isa bakka jedhu gooftummaa isa ka jedhu isa jechuun bar maqaa dhoofnaan isa jechuun barbaachisu. Isa jennaan maqaa dhahuun barbaachisu. Asitti Kiristoosin maqaa dheera waan ta'eef isa jechuun barbaachisu yoo bara dheera itti Oromoo waan ta'eef. Ooyi ati sanniis rakkoon tokko hin jiru. Rakkoon tokko hin jiru. Sannan cinqu booddee godha irratti waan ati jettee fidduun arga sanaaf rakkoon hin jiru. Gooftummaa hundi maali? Eshi gooftummaa duuti nama hunda bituudha. Namni hundi kan du'aaf ka du'u ta'uu isaati. Kanaafuu maal irree kun du'a jechuudha? Tuudha. Abboo inni nama irratti qabuudha. Tokko gooftummaa aangoo kana aangoo du'aa jechuudha kun. Eeyyee. Ishi rakkoon qabu. Abshir faana deema. Aboo hundumaa aboonoo maali? Aboon kunis kan duuti nama hunduma irratti qabu kana. Maal garagaradha akkam godhe? Aboo hundumaa jedha. Eeyyee amma laali duuti kun nama hunda akka mo'eeru nama hunda akka biteeru humna aboo yookiin humna nama hunduma irratti akkuma qabu kana hundumaa maal jedha? Humna hundumaa golgoleessee mootichatti deebisee Waaqayyo abbaatti kennaa. Qoy gooftummaan du'a naan jetteetta aboon hundumaa maali gargar nu kaa'aa jiranni jarri kun hunduu gargari qoodduudhaan jira waan ta'eef gooftummaa hundumaa jedhe aboo hundumaa jedhee nutti maa jira aboo jechuun maali? Eshi aboo jechuun aangoo duuti namarra qabu gooftummaa duuti namarra qabu humna duuti namarra qabu kana hunda golgoleessee Kiristoos maaliifi dura sababii addaamiitiif hin duunaa inni sababii Kiristoosiif hin jiraannaa. Eshi ragaa naa kenna. Aboo hundumaa kan jedhu aboo du'aati kan jedhu ragaa naa kenna. Komantaroota baasiti. Komantarii barbaadde baasiti. Abbootii amantaa hunda baasiti. Macaafa agarsiisdafi. Ragaa. Eshi ati yoo qabaatte komantarii taanaan ani silkii takka qabeera komantarii ati baasi. Jechuun komantarii ani waan baasu hin jiru kun anaaf kun waan ifa galaadha anaaf. Kun naaf ifa galaadha. Wanni baasu tokko illee hin jiru. Maal jedhee? Qoy Kiristoos immoo jedhe gooftummaa hundumaa aboo hundumaa humna hundumaas golgoleessee mootummicha deebisee Waaqayyo abbaatti erga kennee jedha. Mootummichi maalidha? Bittaa duuti nama hunda bite kanaadha. Itti fufi dubbisaa gadii dubbisna. Qoy mootummichi sisadha? Si himee bee. Duuni gooftaadhasi aboodhasi mootummaadhasi duuni? Laal urgee kanatti faraan obboleessa koo wanti na hubachuu qabdu. Si hubataan jira sirriitti ati naan jedhi mootummichis du'adha. Lukaas boqonnaa tokko lakkoofsa 31 gubbaatti barri mootummaa isaa dhuma hin qabuudha. Gooftummaan Kiristoos kan dhuma qabu miti. Filippis boqonnaa 2 lakkoofsa 10 fudhachuu dandeenya. Daani'el boqonnaa 13 Kiristoos gooftummaan isaa waaqummaan isaa kan darbu. Ani kan Yesuus hin jenne amma ana kan Yesuus hin jenne waa'ee Yesuus gaafataan jiru amma. Mootummichi kan jedhu kun maali? Mootummichi maalidha qo'etti rakkoon hin jiru. Mootummichi maali? Mootummichi Yesuus Kiristoos deebisee abbaatti kennu maali? Nama du'aa sana agarsiisaa raasin jedha Arabii. Nama bituu, nama boo'uu, aangoo namarra qabaachuu, duuti humna namarra qabaachuu kana tokko isaatiin ibsee qaba'ee kana immoo Kiristoosiin balleessaa. Rakkoon tokko hin jiru. Deebisee nutti kenna Yesuus Kiristoos. Aangoo du'aa kana erga balleessee humna duuti namarra qabdu, gooftummaa duuti namarra qabdu, mootummaa duuti namarra qabu kana hunda erga balleessee Kiristoos jiraachuu eegalamee booda. Inni reessiin kaashi tole siin jedheera ameen. Rakkoon hin jiru. Eenyutti kenna deebisee Yesuus Kiristoos aangoo kana hundumaayyuu? Eshi itti fufnee dubbisna. Eshi deebisee Waaqayyo abbaatti erga kennee booda dhumni ni ta'a. Maal inni Waaqayyo miti? Inni Waaqayyo miti maaliif ofii isaatiin qabanne kana hunda? Eshi deebisee Waaqayyo abbaatti ni kenna. Kan abbaa kan ta'e kan kootii jedheera Kiristoos. Kan abbaatti maaliif kennaan jedhani waa'ee erga kan saatee maaliif ofii qabachuu dhiisee maaliif abbaatti kenna? Ukkoo qaama Waaqayyoo keessa tokko waamuun tokkotti kennuun tokko irraa erga tokko ta'e maaliif kennuu barbaachise tokko kan ta'e kennuun barbaachisu ormatti kennama malee tokko taanaan qaamni tokko qoy dhaggeeffatu qaamaan sadiidha faraanii koo qoy tokko malee qaamaan sadiidha harki kan kee lamaan ukkoo walirraa fuudhuu danda'a obboleessa koo ani waaqayyummaa isaatti kennaa jira malee Yesuus Kiristoos waaqayyummaa isaatti kennaara Waaqayyo abbaatti
kenne booddee dhumni hin ta'a jedha. Maaliif ofii masaa qabatee isa fuudhe kana ofii isaa qabatee maaliif dhumni hin taane maaliif abbaatti dabarsee kenne? Eshi kan abbaa kan ta'e kan kooti jedheera bar Kiristoos. Abbatti illee yoo kenniyyuu kan isaati. Abbatti yoo kenniyyuu kan isaati. Maaliif kan abbaa kan ta'e kan kooti jedha Yohaannis. Ofii isaa maaliif tafare? Ofii isaa maaliif taf? Kan abbaa kan ta'e kan kooti kan abbaa sunuu kan isaati. Ayyee rakkoon hin jiru. Lakkoofsa 28 ayyee. 25 irraa dubbisallee. Daqiiqaan qabu al tokko dhiifama. Daqiiqaan qabu lakkoofsa 28. Maaliif? Inni 26 dubbisi. 26 dubbisi. Akkana jedha 25 irraa. Waaqayyo diinota hundumaa miilla isaa jala hamma kaa'uufitti jedha. Eenyutu kaa'aafi? Eshi. Itti fufiitti dubbisi. Eshin jedhiin kan daddafi daqiiqaan qabonnaan ol deebiinaan jette jechaa olti isaatiin fiteen erga ol deebi'ette. Waaqayyo diinota hundumaa miilla isaa jalan kaa'aafi jedha. Eenyuuf kaa'a Waaqayyo? Eshi Kiristoosidhaafi. Maal inni Waaqayyo miti ofii isaati? Of jala kaa'uu hin danda'u? Namummaadhaan. Namummaa kanaaf. Namummaa kanaaf. Namummaadhaan kaa'amaaf kan jedhamuu fi namummaa kanaaf malee waaqummaa isaatiin kaabbaa kan ta'e kan isaa kan ta'e. Yesuus Kiristoos asitti yeroo deebisee kennu yeroo asitti deebisee kennu qoy Yesuus Kiristoos yeroo asitti deebisee kennu gooftummaa hundumaa namummaa moo waaqummaadhaan? Maal jettee? Yesuus Kiristoos asitti aangoo hundumaa kan deebisee kennu namummaa moo waaqummaadhaan? Deebisee aangoo isaatii miti kan kennu yuusin jedhaara urgee kanatti iyyuu aangoo miti hin kenna kan jedhaara deebisee kan inni jedhaara. Rakkoon tokko hin jiru anama sinsan isfaanoon maa jiru. Malee aangoo hin kenna jechaa hin jiru. Kenna jechaara kunoo deebisee erga abbaatti kennee booddeen jedhu kun jedhaan jiru. Du'a sana aangoo du'aa sana balleessaa jiraachuu eegalanii hundinuu yeroo isaa eeggatee ta'aa jedha. Rakkoon qabu isumayyuu rakkoon qabu erga kennee booddee kan jedhu kun kan Yesuus Kiristoos kennaaru waaqayyummaa immoo namummaan kennaa jira. Eshi Kiristoos immoo kamitti urgee kanatti ukkoo kan kenna sitti mabardiidee kan inni kennaa ture namummaadhaan moo waaqummaadhaan kenna Yesuus Kiristoos asitti? Urgee kanatti du'a kana balleessee abbatti dabarsee kennaadha. Aangoo du'aa kana hin balleessan dabarsee Yesuus Kiristoos nama moo waaqa ture yeroo kana siin jedhe? Waaqa nama ta'eedhaan. Yeroo sanas namadha Yesuus. Waaqa nama ta'eedhaan. Kanaafuu deebi'ee kan dhufu nama malee waaqayyo miti jechuudha deebi'ee kan dhufu. Waaqa nama ta'etu deebi'ee dhufa mul'ata. Egzaabeer kasiyoon gilcii noo himataa akka jedhamu waaqayyo mul'ata kan deebi'ee dhufu ammas nama jechuudha miti. Isa woloome sanatu dhufa. Namummaa kan kanaaf kan na dhaggeeffadhu please. Ameen na dhaggeeffadhu. Ameen na dhaggeeffadhu. Kan deebi'ee dhufu ganaa waaqa moo nama? Waaqa nama ta'eedha. Kanaafuu nama ta'ee dhufaa jechuudha miti. Waaqa nama ta'ee santu dhufa namummaa kan ofiisaa taasisa. Kanaafuu nama ta'ee dhufa miti yeroo dhufu nama ta'ee dhufa. Ustaaz maal jechuu barbaade isinitti fakkaatee waan foon uffatee dhufuufiyyuu akka namaatti ilaalama malee nama miti kan dhufu waaqadha. Rakkoon tokko hin jiru nama ta'ee dhufa moo waaqa ta'ee dhufaadhaan gaaffiin koo. Yesuus Kiristoos deebi'ee gaafa dhufu nama ta'ee moo waaqa ta'ee dhufa? Garuu immoo foon uffatee dhufa. Foon uffatee jaa dhufu. Ifama hawaa yeroo biraa dubbanaati daqiiqaa qabu waan ta'eef. Please sa'aatiin addarbeeraa isa qofa waliin dubbadha. Ameen. Yesuus deebi'ee gaafa dhufu nama ta'ee moo waaqa ta'ee dhufa? Kiristoos kan jijjiiramu miti. Ibroota 13 lakkoofsa torba Kiristoos har'allee kareessaree bara baraanis. Ani yoom si gaafadhe waan si gaafadhe deebisi nama ta'ee moo waaqa ta'ee dhufaa siin jedhe. Kan dhufu waaqa nama ta'etu dhufaa siin jedhe. Kanaafuu nama ta'ee moo waaqa ta'ee dhufa ree? Waaqa nama ta'etu dhufaa. Waaqa namummaa namaa kan ofiisaa taasifate santu namummaa sanallee osoo gadi hin dhiifne dhufaadha. Ikkoo kan dhufu waaqaaf namatu dhufa moo nama qofa dhufa moo waaqa qofa dhufa? Waaqa namummaa namaa sana kan ofiisaa taasifate wajjin waloome sanatu dhufaadha. Kanaafuu waaqaaf namatu dhufaa jechuudha. Namummaan sun namummaa waaqayyo kan ofiisaa taasifate. Ani sin gaafanne kan dhufu namaaf waaqatu dhufa jechuudha miti rakkaate jechuutti. Akkasii ameen. Akkasuma faraan. Waaqaaf namatu dhufa. Waaqa nama ta'etu dhufa. Lamaa miti isaan tokko ta'aniiru waluumaniiru. Kanaafuu gaafsan namummaas waaqummaas qaba lamaan nu keessa jira jechuudha waaqummaanis namummaanis. Namummaan sun namummaa qaama waaqayyo kan ofiisaa taasifate. Ishee kanan dagatiin yaa jamaa lakkoofsa 28 irratti akka seenoo gara kan dhufu namaa fi waaqa namummaasaas waaqummaa keessa kan jiru dhufaa jedhe galatoomi tole. Namaa fi waaqa hin jennaan lamaa miti Kiristoos lamaa miti Kiristoos tokkodha. Namummaasaas waaqummaasa keessa ta'ee dhufan jenne lamaanuu keessa jira jenne. Waaqa nama ta'e sanatu dhufa hidhi qabadhu. Al tokko qo'ee. Si jalaa miidhuu nama moo waaqatu dhufa? Nama moo waaqatu dhufa? Waaqa nama ta'etu dhufa. Waaqa nama ta'etu dhufa. Kanaafuu nama ta'ee dhufa jechuudha waaqni sun.
waaqa nama ta'etu dhufa. Waaqa Ko yeroo dhufu nama jennaan moo waaqa jenna reesiin jedhan gaafii bar namummaa namaa kana kan ofiisaa taasifateera beefaraan. Ishi nama moo waaqa jennee waamnaan yeroo inni dhufu. Waaqa nama ta'e jedhi waan. Waaqa nama ta'e santu dhufa jedhi qabadhu. Ko kanaafuu nama ta'e jechuudha kan namatu dhufa jechuudha. Waaqa nama ta'e nama maa jettaa? Ko waaqni nama ta'e. Waaqa nama ta'e jedhi. Silkii dhagaa ta'e dhufa jennaan dhagaatu dhufa jechuudha. Waaqa faraan waaqa nama ta'e namummaa namaa kan ofiisaa taasifate sanatu dhufaa jedhe. Ishi gaafa dhufu kana uumama ta'ee dhufa. Kiristoos durallee uumaadha ammallee uumaadha bara baraan uumaadha. Gaafa dhufus uumaa ta'ee dhufaa jechuudha galatoomi kana barbaade kanaafuu waaqayyo ta'ee dhufaa jechuudha itti fufaayee galatoomi. Sirrii dhaggeeffadhaa waaqayyo ta'ee dhufa Yesuus Kiristoos gaafa dhufu. Yaada mataa kun situ jedhe bara. Yaada mataa kun jaartee bira dabarte. Atiin sodaatta Yesuus Kiristoos waaqa ta'ee dhufu guyyaadhuma. Inni kan dhufu siin jedhe. Waaqa miti kan dhufu. Waaqa miti kan dhufu. Namummaa ittiin waloome sana wajjin dhufaa siin jedhaara bareedaa koo. Bareedaa koo karaa maal siin jechaara. Ishi waaqaaf namatti dhufe jennu waaqaaf namatti dhufe jennu. Ameen. Waaqaaf namatti dhufa jennu namummaan isaas waaqummaan isaas hin dhufu jennu. Kiristoos basigaa የተገለጠ አምላክ ነው waaqa namummaadhaan mul'atedha. Kanaafuu namummaa kana osoo dhiisee osoo hin taane namummaa kana wajjin kan dhufudha. Ameen. Dhugaa rabbi yookaan si buusa yookaan seeraan dubbadhu waan si gaafa dhufa naa deebisi. Waa sadii si kenna carraa waaqatu dhufa moo namatu dhufa moo lamaanuu waaqaaf nama ta'e dhufaa jedhe kanan deebisu taanaa yeroo koon gubin yeroon qabuun. Moo kana sadanii dhalatee dhufa jettee yaadda. Kiristoos waaqaaf namaa miti waaqa nama ta'e tokkodha malee. Qaama garagaraa kanaafuu gaafa dhufu nama ta'e moo waaqa ta'e dhufaa gaafisi gaafa dhinaa deebisu waaqa moo nama ta'e dhufa. Waaqa nama ta'e sanatu dhufaa waaqa namummaa namaa kan ofiisaa taasifate inni lamaa miti bar tokkodha. Jala taa'e taataaf godhi bakka. Jala taa'e taataaf godhi. Mina aynet jazbaanoo baalla. Kan dhufu waaqa moo nama jennaan nama jechuu sodaate waaqa jechuu sodaate. Ishi nama waaqa ta'e dhufa jennaan namummaa fi waaqummaa isaa waliin dhufu jennaanis lakkii jedhe. Tole ishi jara kanarraa adda ta'anii dhufu jennaan hin ta'uu jedhe. Innaa maal gonna reegga waa takka kana keessaan jirreeti kan dhufu maaltu dhufa jennare waaqa ta'e dhufu Yesuus taanaan kan dhufu waaqayyo deebi'ee dhufa kan jechaa jettan ni kijibdaan jechuudha. Waaqa ta'e dhufu Yesuus Kiristoos. Nama dhufa jennaan immoo ishi namummaa dhufa jedheennan hin jedhu jedhe. Innaa maal sii goona tole ishi waaqaaf namatu immoo dhufaa tawaahidoo ta'e akka ortodoksii waan taateef tawaahidoo jedhama. Waloomee dhufaa waaqummaan isaas namummaan isaas waliin dhufu jedhi immoo jennaan hin jedhuu jedhe. Ishi maal goona kana caala kun yeroo ofii na jalaa gubu wallahi daqiiqaa 10 meeqa na jalaa darbe Abdul Hakim faa dubbachuu dandeessoo ta'e nama galchaa dhifa wayyaa uffadhee dalagaaf deemuufi al tokko dhifa naa godhaatti ufa. Nama akkasitti gaamma amantii nan dubbadha malee dubara malee galchiituu dubara malee kan jedhee yaa isa kana gaamma wajjicha tokko deebisuu hin dandeenye. Banagaraachin lakkoofsa 10:24 irratti baay'ee tokko kijibaa ture jechuudha. Iyesuus Kiristoos hin irraanfate hin dagate Phaawulosin caalteeti. Maaliif irraanfate Phaawulos akkas jechuudha? Atiin sirreessiin kan kee qofa nuyi midhiifama. Ati waa'ee isaa sirreessini. Akka kiristaanummaa tokkotti gaafan bakka bu'ee dubbadhu Yesuus waaqadha garuu foon uffatee dhufa jechuu barbaadeetu sinii. Kanaafuu foon uffatee erga dhufe nama ta'ee dhufa moo waaqa ta'ee dhufaa jedhee gaafadhe ishee maal ta'ee dhufa akka kiristaanummaatti natti himi gaafa foon uffatee dhufu nama ta'ee dhufa moo waaqa ta'ee dhufa. Waaqa ta'ee dhufa garuu akka keenya. Waaqni foon ni uffata. Foon ijaa uffatee dhufuuf nama jechuu dandeessu malee waaqadha. Waaqni foon ni uffata. Waaqayyo hin jijjiiramu jedha kun asirratti garsiisa meeredha al tokko viidiyoo banaanillee sardamaan jira ati moo diddeena tursiista. Timbita Milkiyaas ifa manaa godha al tokko nambaa Milkiyaas raajichaa boqonnaa 3 jaarratti irree ja'a kunoo maal jedha asittiin argaarta itti fufees ani waaqayyo waan hin ta'eef hin geeddaramuu jedha ati moo waaqayyo geeddaramee foon uffatee dhufe chaartu hin geeddaramuu. Kanaaf yaa ilma namaa Yaaqoob isin raawwattanii hin badne jedha. Bakka waaqayyoon geeddaramu isiniin jedhaa jira. Isin moo lakki waaqayyo foon uffatee dhufaa waaqayyo matu foon uffatee jijjiiramee dhufaa jettu. Sirriidhaa miti waaqayyoon geeddaramu jechaa jira. Ani waaqayyo waan hin ta'eef hin geeddaramu. Indoon maal jedha kan haaraadha kun natti fakkaata appilikeeshinii malee ani waaqayyo malee nama miti hin jijjiiramu jedha wangeelli. Isti afaan Amaariffaarra laaluu yaala. Ani nama miti. Jijjiirama miti ustaaz. Oi, maa foon uffatee dhufe jechuun kana caalaa jijjiiramu maaltu jira? Foon uffatee jechuun jijjiiramu. Foon uffachuun kan jedhamu miti. Ati foon uffattee jijjiiramu miti. Foon uffannaan jijjiiramu.
እኔ እግዚአብሔር አልለወጥም ጀር አኒ ዋቀዩ እንጅጅረሙ ጀር ኢስን ሞ ፈቴራ ጀቱ ቱፋ ኢንሻአላህ ዱበዳ ነማ ገልቻ ወሪ ወኒ ባላ ነንደ መሳቲ ነት ገባ ኢቶ ኮዲ ፈማ ጉዳ ወሊ ኢቱፋ يا أستاذ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بلين والرئيس جل جرتن والرمدي ترى جرتن أستاذ عبد الفتاح فاقايشة